Gadaan bu'uura nageenyaa fi jaalalaatii jechuun kan ibsan gamtaan abbootii gadaa Finfinnee nageenyi akka jiraatuuf abbootiin gadaa hojjechuu qabu jedhan. Abbaan gadaa Tuulamaa kan Finfinnee Sabboo Qalataa Finfinneen nagaa yoo taate bakkeewwan biraa nagaa yoo hin qabaanne nageenyi guutuu miti jechuun ibsani. Oromoo tokko ta'e kana seera isaa duudhaa isaa kan ganamaatiin araaran waa hunda akka fixu. Amma Finfinnee keessa nuyi erga deemuu qabne deemnee araara erga guumuu qabne waggaa sadaffaa Finfinnee waggaa afuraffaa keessa jiru. Gadaa keenya eega fudhannee jechaadha. Bara 2011 gadaa kana qallee luba baane. Erga gegzee saniitii jammarree sossa'aa jirra Finfinnee keessa araara uumaa, tokkummaa uumaa, jaalala uumaa waan rakkina jiru immoo mootummaatti beeksisaa, kutaa magaalaatti beeksisaa, kutaa aanatirra kan ta'u ta'e kutaa aanaatti rakkina jiru behimaa, kutaa magaalaatti simaa, magaala Finfinneetti himaa. Rakkina jiru hiikaa uummata keenya keessa ijjennee araara wajaatutti himaatoo jirra. Finfinnee bichaan nagaa ta'ee hundi nagaan ta'in nageenyi jira jechuun danda'amu. Kanaaf naannoo Oromiyaa kanatti akkamitti deemuun nurra jira kan jedhu karaa Oromiyaatitti deemuudhaaf jirra. Amma abbaa gadaa wajjiniin gargaarsa walii goonee. Biyyattii keessatti rakkoo nageenyaa bakka bakkatti mul'atuuf fala dhahuudhaaf abbootiin gadaa lallabuu qabu. Garuu hanga yoonaatti qabatamaadhaan wanti hojjetame hin jiru jechuun kan qeeqan ammoo abbaa Caffee Tuulamaa Miidhagsoo Gurmuuti. Bu'uurri gadaatu hundeen sirna gadaa jaalala, nageenya, bilisummaa, walqixxummaa, oofaa walabummaa. Hundeen sirna gadaa irratti ijaarame. Gadaa hiikni isaa kana. Nageenyi dirqama argamuu qaba. Kan wallolee araarsaa walloluu miti kan caaluyyuun araarsa kan walajjeesseesin araarsa kaanis araarsa amma kan mootummaa wajjin rakkachaa jiru kun oduu akkii fi akkaataan ta'e oduu dhugaadhaan kan deemamu ta'e rakkoon tokkoyyuu uumamu gadaan kana hojjeta akka hojjetamu barbaade amma gadaan maaliif laafte sitti fakkaata gadaa fudhatanii siyaasatti galchan gadaan siyaasa jala seente gadaatu jira malee abbaan gadaa haqaa hin jira jennee afaan guunnee haasa'uudhaaf hin dandeenyu maaliif miidhama Oromiyaa keessatti uumamu miidhama biyyattii Itoophiyaa kana keessatti uumamuuf gaaf tokkollee ka'ee kana jedhee hin lallabne waan ta'eef silaa lallabuun dirqama isaati hin lallabne waltajjii qopheechee kan akkanaatii nagaaf jedhee raawwatee wanni dubbate hin jiru garuu gadaan bakkuma jirti abbaan gadaan jiru hin laafee hin hirkise gadaan kan hirkatu miti gadaa itti hirkatan malee gadaan namatti hin hirkattu eenyuma jala hin gattu gadaan immoo sirna of danda'e waan ta'eef sirna tokko jalatti hin bulu. Sirni gadaa dhugaaf dhaabbate nageenyaa fi jaalala walqixxummaadhaa kan jiran haati siiqqee baqqalachi caannee nagaan akka bu'uuf abbootiin gadaa akkasumas haadholiin siiqqee gahee isaanii bahuu qabu jechuun ibsani. Nageenya akka tasgabbaa'u waaqa kadhachaa kadhaadhaan inni dursaa waaqa kadhannaa itti aansinee immoo haala akkamiitiin nageenya warra bu'uureessan kana araarri akkamitti akka bu'u yaadas hin qabna. Kanas immoo ga'een keenya inni guddaan araarra akka bu'u nagaan akka bu'uudha wanta ta'eef ammas taanaan itti adeemnan. Hayyuu Zawuduu Margaa Roobii gama isaaniitiin naannoo Oromiyaa keessatti wal dhabdee deemaa jiru nagaan furamuu qabaa jechuun ibsaniiru. Ijoolleen teenya akka lammii Itoophiyaatiitti kan bosona jiranis lammii keenya kan mootummaa jala jiranis lammii keenya hundumtuu akka lammii tokkootitti ilaalu. Kanaaf kan bosona jiranis karaa nageenyaatti akka dhufanii mootummaanis wanna barbaachisaa ta'e haala eega mijeessee booda bosona kan jiranis akka abbootii gadaa Tuulamaa magaalaa Finfinneetti ijoollee teenya garanatti karaa nageenyaatti fiduudhaaf marii gaggeessaa jirra. Nageenyi waarawaan akka jiraatuuf gamtaan abbootii gadaa Finfinnee kun irratti hojjechuuf sochiitti jira kan jedhan ammoo abbaa Caffee Tuulamaa Miidhagsoo Gurmuuti. Hin hojjetamne akka kun hojjetamuyyuu kan barbaadu ollaan nagaa ta'uu qaba. Hiriyaan nagaa ta'uu qaba. Biitti nagaa ta'uu qabdi. Dirreen, tulluun, malkaan kan tokko malkaa tokko irratti waliin oolu kan malkaa tokko waliin bobba'ee horii isaa obaafatu kan ofiifillee itti fayyadamu kan tulluu ba'ee waaqa itti waaqeffatu kan malkaa bu'ee waaqa itti waaqeffatu hunduu nagaa ta'uu qabaayu. Jaalala qabaachuu qabaayu. Hin hojjetamne. Isaafuu nageenya kana uumuun dirqama keenya waan ta'eef karoora kana akkamitti hojiitti hiiknaa akkamitti maal taanaa marii gaggeessuu qabnaa. Waan akkasii kana akkamitti itti deemna kan jedhu gubbaarratti waan tokko irra geenya. Gamtaan abbootii gadaa Finfinnee wal dhabdeen Oromiyaa keessatti uumamee jiru gaaga'ama lubbuu hordofsiisaa jira jechuudhaan qaamoleen lamaan gama mootummaanis ta'e qaamoleen hidhatanii jiran kallattii nagaatti dhufuun murteessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.